guyyaa kanaas nitti himam. Kutaalee Oromiyaa garagaraatti tajaajilli neetworkii bilbilaa fi intarneetii cufameetii jira. Lixa Oromiyaa giddu galeessa Oromiyaa kibba Oromiyaa irraa neetworkiin bakkoota hedduutti addaan citee jiraachuu odeeffannoon OMN argate ni mul'isa. Mootummaan Bilisiginnaa Oromiyaa bakkoota hedduutti uummata Oromoo ajjeesaa hidhaa qabeenya isaa barbadeessaa qeerraa buqqisaa waan jiruuf rakkoon uummanni Oromoo keessa jiru akka hin dhagaamneef daataa fi neetworkii bilbilaa bakkoota hedduutti balleessee jira jechuun hawaasarraa komiin dhagaamaatii jira. Keessumaa Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaaba Lixaa kibba Oromiyaatti tajaajila bilbilaa fi intarneetii cituun waraanni cimaan uummata meeshaa maleeyyii irratti adeemsifamaatii jira. Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaatti tajaajilli intarneetaa guututti erga cufamee ji'oota 8 caaleera bilbilis bakka hedduutti hin hojjetu. Kufaatii siyaasaa biyyattii mudatee ilaalchisee miseensonni koree giddu galeessaa paartii Bilisiginnaa hooggansa paartichaa irratti gaafii kaasuun dhagahame. Rakkoo waraanaa gaagama siyaasaa fi kufaatii diinagdee waliigalaa Itoophiyaa keessatti mul'ate sababaan rakkoo hooggansaa ta'uu fi kunis biyyattiin dhiibbaa keessaa fi alaa hamaa ta'eef saaxiluu isaa miseensonni koree giddu galeessaa paartii Bilisiginnaa dubbachuu isaanii maddeen oduu sirnichatti dhiyoo jiran irraa hubachuun danda'ameetii jira. Rakkoo keessoo Bilisiginnaa giddu galeessaa fi dameewwan paarticha keessatti uumame hordofee Abiyyi Ahmad waltajjii ariifachiisaa koree giddu galeessaa Bilisiginnaa waamuun ragaaleen agarsiisan dursanii bahaa kan turan yoo ta'u sanbata kaleessaa jechuun gurraandhala 26 bara 2022 waltajjii ariifachiisaan kun eegaluu isaa maddeen oduu sirnichaa mirkaneessaniitii jiru. Lammiileen Itoophiyaa caalmaan dhalattoota Oromoo ta'an kanneen biyya Saa'ud Arabiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessa jiran dararaan isaan irra gahaa jirtu hamma ammaatti fala hin arganne. Haalli qabiinsa mana hidhaa daran itti hammaachuun guyyootaaf waa'ee isaanii maal keessa akka jiran beekuun ulfaataa ta'e kan ture lammiileen kun guyyaa guyyaan gidiraan isaan irra gahaa jirtu hammaachuu malee fala homaatoo akka hin argatin OMN odeeffateetii jira. Gama biraatiin dhimma lammiilee kanneen ilaalchisuun Itoophiyaa Press Agencyf ibsa kan kennan Ambaasaadar Leencoo Baatiin lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saa'ud Arabiyaatti dararamaa jiran yeroo dhihootti gara biyyaatti deebisuuf hojjetamaa jira jedhaniitii jiru. Haa ta'u malee rakkoo kana furuuf qabatamaan hojiin hanga ammaatti hojjetamee hin mul'anne. Miseensonni neetoo gargaarsa meeshaa waraanaa Yukireeniif taasisuu itti fufaniitii jiru. Weerara Raashiyaan Yukireen irratti labsite hordofee tumsa waraanaa siyaasaaf dippiloomaasii Yukireen cinaa kan dhaabbatan biyyoonni miseensota neetoo gargaarsa meeshaa waraanaa Yukireeniif dhiyeessaatii jiru. Michuu keenya kan taate Yukireeniif gargaarsa bifa kamiyyuu taasisuu itti fufna kan jedhu dhaabbatichi meeshaalee waraanaa kanneen akka farra humna qilleensaa taankiiwwanii fi humna qilleensaa Yukireen jabeessuuf gargaaran ergamaa jiraachuu isaanii neetoon beeksiseetii jira. Gargaarsi meeshaa waraanaa deeggarsi mallaqaa fi dippiloomaasii bal'aan Yukireeniif taasifamaa jiru kunis biyyoota miseensota neetoo ta'an kanneen akka Ameerikaa, Kaanaadaa, UK, Jarman, Firaansi, Poorchugaal, Itaalii, Hoolaand, Poolaand, Hangaarii fi biyyoota biroo miseensota dhaabbatichaa ta'an irraa ta'uu dhaabbanni tumsa waraanaa kaaba Atlaantikii yookaan neetoon beeksiseetii jira. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata.